haalota kana shanan keessatti callisuu filadhu. Sababiin isaas jireenya gammachuu qabu jiraatta waan ta'eef, jireenya boqonnaa qabu ofitti gammaddee waan jiraattuuf. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee jechoota namatti dubbannu yookaan gochaawwan namoota irratti raawwannuun gaabbii hamaa keessa galle yookaan ofitti gadduutiin, of jibbuutiin, ofitti ceephaa yeroo baay'ee dabarsineera. Kanaafidha callisuun bu'aa guddaa qaba kanas hin jedhu. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horon Inspire wartaatan akkamnaaf jirtu. Tolegaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota jireenya keenyaaf galaa ta'u yookaan hirkoo jabaa ta'u isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti nafaana taraa. Tolegaa mata dureen barnoota keenya har'aa haalota kana shanan keessatti callisuu filadhu. Jireenya boqonnaa qabu jiraatta. Tolegaa inni jalqaba irratti argamu yeroo waan dubbachuu barbaadu yookaan wanta haasa'uuf jechaa jirtu kun mirkanaa yookaan dhugummaa isaa hin beektu yoo ta'e callisuu filadhu. Yeroo baay'ee namoota duukaa akka nu walitti buunu yookaan immoo of duukaa akka nu walitti buunu yookaan nama duukaa akka nu walii gallee hin jiraanne kan nu taasisu keessaa tokko osoo hin beekin, osoo walii isaa hin bariin yookaan dhugummaa wanta sanaa osoo hin bariin yookaan dhugummaa wanta sanaa osoo hin mirkaneeffatiin dabarsinee odeessuutiin miidhaan nurrallee namoota baay'eerallee ga'uu danda'a jechuudha. Meeqan keenyatti wanta tokko gaafa haasa'uuf kaanu yookaan wanta tokko gaafa dubbachuuf kaanu meeqan keenyatti wanti sun dhugaadha moo dhugaa miti, soba moo sobadha jennee adda baafannee meeqan keenyatti hawaasaa. Meeqan keenyatu adda baasee beeka wanta haasa'uuf ka'u yookaan wanta dubbachuuf ka'u yookaan wanta gochuuf jedhaa jiru sanarratti dhugummaa isaa wanta raawwachaa jiru san agam akka dhugaa ta'e, agam akka wanti sun qabatamaa ta'e hubatee dubbata. Namoonni hamma social media adda addaa irratti argaa jiru kun wanta dhugummaa isaa hin beekne, wanta ta'aa jiru osoo adda hin baafatiin social media irratti gadhiisuutiin sammuu namaallee burjaajessee, ofillee burjaajessee, ofillee miidhe nama miidha. Kanaafidha haalota kana keessatti callisuu filadhu. Wanta dubbachuuf jettu kun, wanta raawwachuuf jettu kun, wanta gadhiisuuf jettu kun dhugaa miti yookaan immoo dhugummaa isaa kan hin mirkanoofne yoo ta'e callisuu filadhu. Yoos bu'aa guddaa argatta waan ta'eef. Tolegaa inni lammiffaa irratti argamu namni tokko sagalee guddaaf jibbaan gaafa inni sagalee isaa ol kaasee dubbatu callisuu filadhu. Namoonni baay'ee gaafa miira keessa galan jechoota adda addaa darbachuu danda'u. Jechoota akkati boqoqee waliin qaban, jechoota akkati dandeesseen dhaabanne si taasisu hedduu sitti darbachuu danda'a. An si kuffisan, an duuba si darbatan, an miira kee cabsuura darbee an lafee kee cabsu sitti darbachuu danda'a. Gaafa namni sun miira keessa galee si dhufu ati immoo maal gochuu qabda? Callisuutiin bira darbi. Namni sun miira jibbaaf haaluun dheekkamsaan gaafa inni sitti dhufu callisuun bira darbi. Sababiin isaas siif boqonnaa qaba waan ta'eef. Namni sun daqiiqaa muraasa yookaan yeroo muraasaa booda ofitti gaabba. Maal godhin akkas jedhee, maal naa godhin akkas dubbadhee, maal naa godhin waan kana raawwadhee jedhee ofitti gaabba waan ta'eef nam tokko gaafa inni miira keessa galee yookaan miira isaa ol ta'ee haariin dheekkamsaan sitti dhufu callisuu filadhu. Boqonnaa isaa yookaan immoo haara galfii sammuu isaa hatuu ni argatta waan ta'eef yookaan ni hubatta waan ta'eef. Tolegaa inni sadeeffaa irratti argamu yeroo aaltu callisuu filadhu. Aarii keessa galteennaan inni kun isa lammiffaa duukaa wal fakkaata. Nam tokko inni lammiffaa irratti argamu gaafa jibbaan guutamee sirkutudha jedhamee ture. Kun immoo gaafa aartu callisuu filadhu. Sababiin isaas haariin xiqqoo abidda baay'ee bobeessa waan ta'eef, gaabbii baay'ee jireenya keetti fidee dhufa waan ta'eef, gaafa aartu yoo callisuu baatte, gaafa aartu yoo of tasgabbeessuu baatte, gaafa aartu yoo ofitti qabbanaa'uu baatte jireenyi kee gaddaan kan guutame ta'a. Namoonni baay'ee haarii isaanii to'achuu dadhabuurraan kan ka'e, haarii isaanii yeroo aaranitti yookaan yeroo miira keessa galanitti callisuu dadhabuurraan kan ka'e jechoota baay'ee dubbachuun mana hidhaa keessa jiraachuu danda'u, lubbuu namaa balleessuu danda'u, miidhaa namarra ga'uu danda'u, miidhaa namarra qofaa osoo hin taane ofirrallee geessisuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee jechoota dubbannetti, wantoota dubbannetti gaabbinee beekna. Garuu jechoota callisnutti yookaan immoo jechoota hin dubbannu jennutti hin gaabbinu. Kanaafidha gaafa aartu, gaafa miira keessa galtu callisuu filadhu. Yoos milkaa'ina barbaadde irra geessa. Inni Afriffaa irratti argamu namni tokko waa'ee nama biraa yookaan waa'ee nama yoo fidee sitti hadheessee haasa'e callisuu filadhu. Namni sun gaafa inni waa'ee namaa fidee hadheessee yookaan wanta adda addaa godhee dhufee sitti haasa'uuf kaa'u callisuu filadhu. Yoo namticha sanarraallee dhimma qabda yoo ta'e yookaan immoo yoo namtichatti illee qabamtee jirta yoo ta'e, yoo namtichi sitti balleesseera jira ta'e illee callisuu filadhu. Sababiin isaas namtichi kun inni irra si bira taa'ee waan nama sana haasa'e siinis dabarsee boor dhaqee akka inni haasa'uu danda'u
hin dagatiin. Namoonni baay'ee miira isaanii to'achuu dhabuurraan kan ka'e namoonni gaafa dhaqanii waa'ee nama abaluu akkas godheem abaluun haala kanaan deema jedhamee gaafanni icciitii abaluu sanaa fidee sitti haasa'u yoo rakkoo cimaarraa qabda ta'e yoo miidhaa cimaa sargeesseera ta'e callisuu filadhu. Yoos gammachuu guddaan jiraatta. Namtichi sun tarii si qoruuf dhufe ta'uu danda'a. Namtichi sun si bira taa'ee wanta ati jettu yookaan waa'ee nama sanaa maal akka ati jettu baruuf dhufe ta'uu danda'a. Kanaafuu namni tokko waa'ee nama tokkoo gaafanne hadheessee dhufee si bira taa'ee haasa'u callisuu filadhu. Yoos waan barbaadde raawwachuu dandeessa waan ta'eef. Kanaafidha haalota kana keessatti callisuu filadhuun siin jedha. Inni shaniffaanis callisuu filadhuu jechuudha. Callisuun akkuma meeshaa waraanaa jabaa ta'e meeshaa hundaa ol akka inni ta'e guddaa akka ta'e akka ati hubattuun barbaada. Callisuun meeshaa humnaa ol guddaadha. Namoonni baay'ee jechoota dubbatanittis ta'e wantoota godhan irratti wanta baay'ee kan isaan gaabbanii ofitti ceephaan argineerra. Garuu callisuun meeshaa waraanaa wanta barbaaddu ol siif ta'a. Kanaafuu jireenya kee keessatti yoo callif boqonnaa haara galfii fi boqonnaa gammachuu guddaa argatta waan ta'eef jireenya kee keessatti haalota kana keessatti callisuu filadhu. Milkooftee gammachuun nageenyaan jiraachuu ofiitti haala kana shanan keessatti callisuu filadhu. Waa'een namaa waa'een abaluu kanaan adeemu jedhee namni gaafa dhufe si taasa'u callisuu filadhu. Yoos callisuun kee waraana guddaa ta'ee sammuu nama sanaa keessatti argamu waan ta'eef. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa akka wal faana ilaal abdii guddaan qaba. Tole egaa yoo isinitti tolte like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkanuma immoo barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii.